Ashamaa harkafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo nagaa keessanii jirtu nagaa kiyyaan kama kiyyaanii haala qilleensa biyyattii ammaan tana biyya Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru kanarraa waan lamaaf isin dubbachuuf han dhufe hamma dhuma sagantaa tokkotti kan hordoftan isin hafeerra ilmaan Oromoo godina Walloo keessa jiran tarkaanfii duugaan sanyii isaan irratti hojjetamaa jiraachuu walli sooshaal miidiyaa gubbaa akka farmamaa jiru walumaan kan agarra yeroo ta'u diinni Oromoodhaa uummata Oromoo lafa kaaba Walloodhaa cabsuudhaan uummata Oromoo cabsuudhaaf kaayyoo akkasii akka qabu walumaan ni beekna ilmaan Oromoodhaa Walloo keessa jiran waggaa 40 amata dhibba afurii fi ol waggaa dhibba afurii fi ol diina isaanii mara hunda cina dura dhaabbatanii ogummaa fi dandeettii qabanii fi meeshaa qaban muraasuma qabaniin diina dura dhaabbatanii gartee diina isaan irratti qabsaa'uuf dhufe isaan dhabamsiisuuf dhufe hunda dhabamsiisaa ofirraa dhabamsiisaa akka dura walumaan kan quba qabnu ta'uu keenya ni yaadattu haa ta'u malee ammaan tana mootummaan sirna nafxanyaa ilmaan Oromoo irratti deebisuu deemu kun gartee mootummaa lijuu hilii naannoo Amaaraatii fi mootummaa naannoo Amaaraatii fi poolisii federaalaatii fi humna addaa Oromiyaa naannoo godina Walloo irratti bobbaasuudhaan duguuggaa sanyii naannoo Walloo irratti gaggeessaa akka inni jiru walumaa harkaati jirra dhimma kana alaa fi keessaan dura dhaabbanne yookaan hin qolanne taate duguug ammaan tana dursa kanarratti ilmaan Oromoo Walloo keessa jiran dhabamsiisanii booda irratti takkuma takkaan mana keenyatti dhufanii akka mara keenya dhabamsiisan shakkii tokko illee hin qabu kanaafu ilmaan Oromoo ammaan yeroon ammaa fi amma qoftiidha yeroon ammaan itti wal cinaa dhaabbanne ajjechaan ilmaan Oromoo godina Walloo keessatti taasifamaa jiru kun ta'uu hin qabu jennee yeroon dura dhaabbachuu qabnu ammaa fi amma qofa ilmaan Oromoo Walloo qaxaleen akkanaa kun gartee arraan tana guyyaa arraan tana duguuggaa sanyii achirra gaggeeffaman hedduun namaa gartee waraana mootummaa lijooyii naannoo Amaaraatii fi waraana mootummaa Itoophiyaatiin lubbuun qeerroo fi ilmaan Oromoo naannawaa san jiranii gartee hedduun galaafatamaa jiraachuu akka gabaafamaati jira hayyoonni Oromoo alaa fi keessaa akka jechaa jiranitti ilmaan Oromoo yeroon isaan gartee sa'aa tokkoo fi sagalee takkaa wal cinaa dhaabbatanii diina ammaan tana gartee ilmaan Oromoo balleessuudhaaf deemu kana dura dhaabbatanii lakkii nu gahee duguuggaan sanyii nurra gaggeeffamaa jiru nu gahee ajjechaan nurra gaggeeffamaa jiru nuuf gaha jedhanii wal cinaa ka'anii dura dhaabbatanii mootummaa sirna nafxanyaa ilmaan Oromoo irratti deebisuudhaaf deemu kana cinaadha dura dhaabbatanii ofirraa fonqolchan ammaa fi amma qofa jechuudhaan hayyoonni Oromoo alaa fi keessa jiran dubbachaati jiru haa ta'u malee ilmaan Oromoo godina Walloo keessa jiran diinaaf takkaa waggaa dhibba afurii ol kan takkaan jilbifate yeroo ta'u mootummaa sirna nafxanyaa amma deebisuudhaaf amma dhiyeenya dhalate fadhiidoo kanaan of duuba deebi'ee akka gartee hin bitamne hin sodaanne of duubarraan deebine dubbachaati jiru ammallee tarkaanfii addaa isaan irratti fudhachaa akka jiru waraana mootummaatii fi lijuu hilii naannoo Amaaraa dhukkee irraa kaasanii diina refka isaanii laftarra isaa akka jiran gabaasaati jiru amma dhuma sagantaa keenyaa kan hordoftaniif galatoomaa yoo isinitti tole laayik godhaa sagantaa biraatti namoonni deemnutti turtii gaarii ilmaan Oromoo.